Akkam jirtu daawwattoota keenya FIB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti himu Daniil Tasfaayiiti. Gareen Abuut lammiilee miliyoona 1.9 ol rakkoo tajaajila fayyaaf saaxiluu ministeerri fayyaa beeksise. Naannolee Amaaraa fi Affaaritti miidhaaf saamicha gareen Abuut dhaabbilee fayyaaf bu'uuraalee misoomaa irratti qaqqabsiiseen lammiilee miliyoona 1.9 ol rakkoo tajaajila fayyaatiif saaxilamuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa gareen Abuut waraana baneen dhaabbilee fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaaf saamicha taasisuu ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti hospitaalli godinoota 5 buufataalee fayyaa fi kellawwan fayyaa guutummaan guutuutti garee kanaan saamamanii barbadaa'uu fi tajaajilli fayyaa guutummaan guutuutti addaan cituusaa Dr. Liyaan ibsanii jiru. Naannoo Affaaritti hospitaalli godina tokko buufataaleen fayyaa guutummaan guutuutti barbadaa'uu fi konkolaataan saamamuu ibsanii jiru. Sababa gocha badii garee kanaatiin naannoo Amaaraatti lammiileen miliyoona 1.800 ol naannoo Affaaritti ammoo lammiileen 100,112 rakkoo tajaajila fayyaatiif saaxilamuu Dr. Liyaan ibsaniiru. Bakkeewwan tajaajilli fayyaa addaan citeetti tajaajila fayyaa socho'aa kennuuf ogeeyyii hedduun gara naannolee lameenitti sochii taasisuus ibsanii jiru. Bakkeewwan kanneenitti hanqinni qorichaa akka mudanneef galteewwan raabsamaa kan jiran ta'uu ibsuu isaanii ABC'n gabaaseera. Itoophiyaa fi Sudaan dhimma daangaa anaaf mala jedhuun irratti wal dhabaa jiran irratti gaaffii jaarsa ta'uun araarsuuf Tarkiin dhiyeessite Sudaan akka fudhatte beeksiftee jirti. Girmaa Guddisaa akka ta'anitti dhiyeessa. Madiyoodu Tarkii Anadooluu fi kan mootummaa Sudaan sunnaa ministeera dhimma alaa Sudaan Maariyaam Al-Saadiq eeruun akka gabaasanitti gaaffii Tarkiin isin nan araarsa jechuun dhiyeessee Sudaan nan fudhadha jechuun ibsitee jirti. Durataan mana maree walabummaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan ji'a darbee gara Tarkiitti yeroo imalanitti waldhabdee daangaa irratti Itoophiyaa waliin qaban hiikuudhaaf gaaffii jaarsa araaraa ta'uu aanga'oota Tarkiirraa dhiyaatee fudhatanii jiru jechuun ministeera dhimma alaa Sudaan kan gaazexeessitootaatti himuun Anadooluun gabaase. Madiyoodu Sudaan haaluma wal fakkaatuun Sudaan rakkoo daangaa Itoophiyaa waliin qabdu furuudhaaf gaaffii Tarkii nan araarsa jechuun dhiyeessee fudhachuu ishee ministeerri dhimma alaa kun sanbata gaazexeessitootaatti himuu ishee addeessanii jiru. Gama Itoophiyaatiin garuu dhimma kana irratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee amma dura rakkoon dhimma lafa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru adeemsa biyyaaleen lamaan dhimma daangaa irratti kanaan dura itti hojjechaa turaniin akka furamuuf Itoophiyaan fedhii akka qabdu Ambaasaadar Dinaan himanii turan. Dabalataan marii gochuuf jalqaba Sudaan lafa qabattee gadhiistee iddoo duraan turteetti deebi'uu akka qabdus dubbatanii jiru. Durataan mana maree walabummaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan waxabajjii darbee gara Tarkiitti imalanii turan. Al-Burhaan turtii isaanii Ankaaraatti taasisaniin pirezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arganii dhimmoota diinagdee hedduu irratti walii galtees mallatteessanii turan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ji'a hagayya darbee keessa daawwannaa hojiitiif gara Tarkiitti imaluun pirezidaantii biyyattii wal arguun kan mari'atan yoo ta'u dhimmoota garaagaraa irratti si walii galtee mallatteessuun isaanis ni yaadatama. Itoophiyaa fi Sudaan daangaa dheeraa waliin qaban sirnaa fi seeraan bifa qabsiisuudhaa fi koomishiniin daangaa waloo hundeeffatanii waggootaaf irratti mari'achuu fi dubbachaa turaniiti jiru. Haa ta'u malee akka yeroo ammaa kanatti haata kaaroo hamaa kana keessa osoo walii hin galiin hanga ammaatti turaniiti jiru. Keessattuu Alfaashaagaa bakka jedhamu qonnaaf mijataa ta'e irratti qonnaan bultoonni Itoophiyaa qabatanii kan turan yoo ta'u Sudaan garuu gaaffii lafti kun kan kootii jedhu kaasaa turtee jirti. Naannawa sana keessatti yeroo garaagaraa qonnaan bultoota irratti haleellaa gaggeeffamaa waan tureef Itoophiyaan humna raayyaa hanga tokko bobbaastee eegumsa taasisaa kan turte yoo ta'u bara darbe ammoo haalli jiruu jijjiiramee gara wal gaarreeffachuutti ce'uun isaanii ni yaadatama. Bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2003 dhuma ji'a Onkoloolessaa wayita lolli Tigraay keessatti jalqabetti Itoophiyaan raayyaa ittisa ishee ergama birootiif baasuu ishee hordofee Sudaan loltoota ishee gara naannoo sanatti bobbaasuun Itoophiyaanonni akka bahan taasisuu lafa sana to'attee turte. Aangawoonni olaanoo Sudaan lafa to'annoo Itoophiyaa jala ture harka caala deebifachuu isaanii fi isa hafillee akka to'atan beeksisanii jiru. Kana hordofee ammoo Itoophiyaan tarkaanfiin kun weerara jechuudhaan ibsitee Sudaan loltoota ishee bakkeewwan qabattee keessaa baasuun dhimmicha karaa seera qabeessa ta'e kanaan dura jalqabameen falli nagaa akka barbaadamu gaafachaa turteetii jirti.
Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota digirii jalqabaa fi digirii lammaffaatiin sagantaa garaagaraatiin barsiisaa ture 2260 bakka maatiin barattootaaf keessummoonni argamanitti eebbisiisee jira. Mulu Asaffaa akkaataa nutti qindeessiteetti. Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota digirii jalqabaa fi digirii lammaffaatiin sagantaa garaagaraatiin barsiisaa ture 2260 bakka maatiin barattootaa fi keessummoonni argamanitti eebbisiise. Yuunivarsiitiin Mattuu bara 2004 barattoota 300 simachuudhaan baruu barsiisuu kan eegale yoo ta'u bara 2006 ture yeroo jalqabaatiif barattoota 131 kan eebbisiise. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Ndaganaa Abbabaa baruu barsiisuun cinaatti qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasummaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechaa jiraachuu himuun eebbifamtootaanis hawaasa keessan tajaajiluudhaaf ergama dachaatu isinitti kenname jedhaniiru. ከበቀሰባችሁ እውቀትና ክህሎት በቅንነት በብርታትና በታማኝነት ሀገራችሁ ስታገለግሉ ከዲግሪያችሁ ጀርባ ያለው ይሄ መሆኑን እንድታውቁ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ። Yuunivarsiitichi hojii idilee barnootaa gaggeessuunis bara kana sagantaa garaagaraatiin marsaa 8ffaa fi kan eebbisiise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan kan argaman hoogganaan ijaarsa dimookiraasii fi wiirtuu ijaarsa dandeettii federaalaa Dr. Moges Balcha eebbifamtoonni bara kana weerara koronaa vaayirasii sadarkaa idilaa addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti dhiibbaa guddaa geessaa tureen osoo hin daangeffamin jabaattanii barachuudhaan milkooftan baga gammaddan jedhaniiru. ውድ የዛሬ ተመራቂዎች ለጥርጊያ መንገዱ ግንባታ የራሳችሁን ጡብ በማኖር ታሪካዊ ኃላፊነት የምትወጡበት ምቹ አጋጣሚ በእጃችሁ ገብቷል። Eebbifamtoonni tokko tokko sitti gaafatamummaa nutti kenname bahachuudhaaf ogummaa baranneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf qophii qabna jechuun dubbataniiru. Hanqina seera dhabdummaa baay'eetu mul'ataa jira biyya kana keessatti. Hojiin himmumti seeraa hojiirra oolaa jira waan jiru natti fakkaatu. Akkuma argaa jirrutti jechuudha. Gama kanaatiin egaa biyya koo amma naa danda'ametti ogummaan qabu kanaatiin amma waaqni gargaare nu tajaajila jedhee yaada. Namummaadhaan haqummaadhaan uummata koo tajaajiluudhaaf kutannoodhaan baradhee kan jira jechuudha. Saniima barnootuma kilaasii seenanii baratu malee dhiigni barnootaa maal akka ta'e ijoollee baay'een hin beekani jechuudha. Innaa edukeeshiniin maanni akkamittiin hiikumti barnoota jedhu maanni kan jedhu osoo gara gadaantutti gabbu'ee baratame. Yuunivarsiitichi humna simannaasaa ol guddisuudhaan bara kanas barattoota 2144 digirii jalqabaa fi 116 immoo digirii lammaffaadhaan eebbisiiseera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Illuu Abbaa Booraati. Daandiin qilleensa Itoophiyaa tajaajila balalii gara Naayijeeriyaa Enuguutti taasisu waggoota 2 dura dhaabee irra deebiin balalii jalqabuuf akka ta'e ibsee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaatti hoogganaan biiroo Naayijeeriyaa obbo Shimallis Arraagee tajaajila balalii gara magaalaa Naayijeeriyaa Enuguutti taasisu erga dhaabee waggoota 2 booda irra deebiin eegaluuf akka jiru ibsaniiru. Daandiin qilleensichaa tajaajila balalii kana kan eegaluuf fulbaana 21/2014 ta'uu fi xiyyaara Boeing 787 akka fayyadamu ibsameera. Tajaajilli balalii kun kan kennamu torbanitti guyyoota 3 ta'uu obbo Shimallis himanii jiru. Tajaajilli balalii kun addaan citee kan ture abbaan taayitaa balalii Naayijeeriyaa daandii qilleensichaa haaromsuuf cufee turuu isaatiin akka ta'e ibsameera. Daandiin qilleensaa kun tajaajila balalii osoo addaan hin kutin dura balalii idila addunyaa gara magaalattiitti kan taasisu daandii qilleensa Itoophiyaa qofa akka ta'e obbo Shimallis yaadachiisanii jiru. Daawwattoota keenya oduu keenya guyyaarraatiif qindeeffannee kana gammaatti daawwattanidhaan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa 75-76 irratti okee jettanii yoo argitan oduu wayitaawaa addunyaaf kan biyya keessaa argattu. Andaaniil Tasfaayitii yeroo gaarii.